Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 20ffaan kabajame. Where limited healthcare and a largely pastoralist population. Duulli pooliyoo bara kanaa daa'imman miliyoona 25 ol dhaqqabuuf qindoominaan hojjetamaa jira. Abbootii kalaqaa dhibbaaf beekamtiin kennamuun gabaafame. Misoomni teekinooloojii nukulara Itoophiyaa tajaajila nagayaa qofaaf hojiirra oolaa ja'an. Humni ibsaa Itoophiyaa ji'oota afran dabranitti doolaara miliyoona 46 ol argachuu beeksise. Itoophiyaan yaa'ii sagantaa naannoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii 7ffaa irratti hirmaatte kanneen ja'an hangafoota keenya irraatii amma oduu bal'inaan. Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 20ffaan kabajame. Ayyaanni kun mata duree waliigaltee dimokiraatawaa tokkummaa sabdaneessaaf ja'uun naannoo giddugaleessa Itoophiyaa magaalaa Hosaanaatti kabajamee jira. Dirree kubbaa miilaa yaadannoo eebuyee Ersaameef ijaarametti sagantaa kabaja ayyaana yaadannoo gaggeeffamaa jiru kanarrattis namoonni kumaatamaan lakkaa'aman hirmaatanii jiran. Muddee 4 kan jalqabee ayyaanni guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 20ffaan agarsiisawwan aadaa uummataa fi waltajjiiwwan siyaasaa dabalatee taateewwan hedduu keessummeesse. Ayyaanni guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa waggaan muddee 8 guyyaa heerri federaalawaa dimokiraatawaa Rippubilika Itoophiyaa itti ragga'ee yaadachuun ayyaana kabajamuudha. Haaluma kanaan ayyaanicha irratti ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad guyyaa har'aa naannoo giddugaleessa Itoophiyaa magaalaa Hosaanaatti guyyaa sabootaa fi sablammootaa fi uummattoota 20ffaa sababeeffachuun haasawaa taasiseen diinota Itoophiyaa tokko tokkoon akka injiraan rifeensaatti ni harcaafnaa jechuudhaan dubbate. Itti dabaluunis muummichi ministeeraa faayidaa biyyaatiif jecha hammeenya diinotaa addaan baasuu qabna jechuun gaafa diinni hawwii keenya dukkaneessuuf ka'uu Itoophiyaanonni meeshaa diinaa ta'uu hin qabnu hawwii hamaa diinaa gidduu keenya galchinee seenaan akka nu hin gaafannee qalbii bitannee nagaa keenya cimsachuu qabnaa ja'an. Kana malees ilaa fi ilaametti amanuun dirree hojii teenyaa hundarratti ciminaan haa hojjannu malaammaltummaa haa balleessinuu dantaa biyyaa fi kabaja uummata keenyaaf dursa haa kenninuu ammayyummaa fi jijjiiramaaf haa hojjannu jechuudhaan dubbate. Itoophiyaan biyya abdiin guutamteedha jechuun haasawaa kan itti fufee Dr. Abiyyi Ahmad gama hundaan mirga abbaa biyyummaa keenyaa haa mirkaneessinuu jechuudhaan dhaame. Biyyi guddina diinagdee fooyya'aa akka agarsiisaa jirtu dubbachuun jalqabni gaariin kun uumaa keenyaan kan deeggarame ta'us seexanonni halkanii guyyaa gufachiisuuf carraaqqii garaagaraa taasisaa jira ja'an. Akkasumas qormaanni rakkinni yaanni hamaan kamiyyuu Itoophiyaa akka hin badhaaneef dhoorkuu hin danda'u jechuudhaan akeeke. Dhumarrattis Itoophiyaan obboloota keenya Afrikaa fi mallattoolee badhaadhinaa ni taati kan jahan muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad waan hundaa akkuma nagaan jalqabne nagayaan xumurra nuti ijoolleen koloneel Bazzaabbee hin qaanfannu waan gootummaadhaan jalqabne gootummaadhaan xumurra jechuudhaan ergaa isaa xumure. Duulli pooliyoo bara kanaa daa'imman miliyoona 25 ol dhaqqabuuf qindoominaan hojjetamaa jira. Instituutiin fayyaa hawaasa Itoophiyaa muddee 3 hanga 6 bara 2018tti duulli talaallii pooliyoo daa'imman miliyoona 25 ol dhaqqabuuf akka biyyaatti qindoominaan akka gaggeeffamu beeksise. Duula kana ilaalchisee waltajjiin sochii biyyaalessaa magaalaa Adaamaa keessatti gaggeeffamee jira. Instituutii fayyaa hawaasa Itoophiyaatti daayirektarri hordoffii dhukkubaa fi akeekkachiisa ariifataa kan ta'an zemineen dhibee pooliyoo dhabamsiisuuf duula talaallii biyyaalessaa qindoominaan guutummaa biyyattiitti hojiirra akka oolu ibsite. Dhiyeessii meeshaalee talaallii fi qabeenya kanaan wal qabatan dabalatee qophiin adda addaa naannolee hunda keessatti gaggeeffamaa akka jiru ibsame. Duulli kun irra caalaan daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadii ta'e irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, instituutichi talaallii pooliyoo balbala balbalaan kennuu bira dabree daa'imman mallattoo dhibee kanaa agarsiisan adda baafamuu beeksise. Akka adde Tsaggaanish Gadaluu gorsituun kominikeeshinii sagantaa talaallii ministeera fayyaa ja'anitti duulli kun daa'imman talaallii pooliyoo idilee hin fudhanne kan haammatu ta'uu ifoomsite. Talaalleen kun guyyoota 4 keessatti naannolee hunda keessatti kan kennamu ta'uu ibsuun qooda fudhattoota sadarkaa hundarraa tumsaa fi kutannoon barbaachisaa ta'uu cimsanii ibsan. Abbootii kalaqaa 100f beekamtiin kennamuun gabaafame. Abbootii kalaqaa 100f beekamtii kennuu ministeerri carraa hojii uumuu fi kalaqaa ibse.
Ministeerri carraa hojii uumuu fi kalaqaa dhaabbata misooma hojii uumuu fi sagantaa SNV Laayiwee jedhamu waliin ta'uun qophii dorgommii kalaqa jahaffaa dilbata muddee 8/2025 gaggeessee jira. Ministeerichi dorgommii kalaqaa kanaan abbootiin kalaqaa 250 takka kan hirmaatan tahuu ibsuun isaan keessaa dhibbi badhaasa beekamtiif gahanii jiru jechuun ifomse. Obbo Salamoon Sookaa deetan ministeera carraa hojii uumuu fi kalaqaa sagantaa buut kaampii jedhamu kan dorgomtoonni leenjii keessatti fudhataa turan egariif akka agarsiistutti fudhachuun babal'isuun barbaachisaa ta'uu himan. Sagantaa kana jalatti ogeeyyiin kalaqa qaban akka gabbifatan carraa uumee kan jaahan Obbo Salamoon tattaaffiin carraa hojii ofii uummachuu kun biyyaaf barbaachisaa ta'uu fi dorgommii kana keessattis yaaddoowwan hedduu burquu arginee jirraa ja'an. Dargaggoowwan dhibba kanneen beekamtiin kalaqa isaaniif kenname kanaafis akka isaan yaada isaanii hojiitti geeddaraniif karaa liqaa argatan mijeessuuf hojiin ni hojjetamaa jechuun Obbo Salamoon dubbatanii jiran. Misoomni teekinooloojii Nukleera Itoophiyaa tajaajila nagaa qofaaf hojiirra oolaa ja'an. Sagantaan misooma teekinooloojii Nukleera Itoophiyaa tajaajila nagaa qabeessa qofaaf hojiirra oolaa ja'an Komishinarri Komishinii Enerjii Nukleera Itoophiyaa Sandookan Dabbaban. Waltajjiin marii sagantaa misooma humna nukleeraa fi Komishinii Enerjii Nukleera Itoophiyaa hojii eegalchiisuu gaggeeffamaa jira. Komishinar Sandookan Dabbabaa wayita kana misoomni teekinooloojii Nukleera Itoophiyaa nageenya humnaa mirkaneessuun ca'umsa dinagdee fi kaka'umsa misooma biyyaalessaa ijaarsa dandeettii dandamannaa waggoota dheeraa irratti hundaa'ee ta'uu ibsan. Kutannoo mootummaan Itoophiyaa misooma humna nukleeraa irratti qaban guddina dinagdee walitti fufinsa qabu kan bu'uureeffate ta'uu kaasan. Ministeerri muummee FDR Dr. Abiyyi Ahmad waltajjii humna atoomawaa idila addunyaa Raashiyaatti gaggeeffame irratti Itoophiyaan misooma humna nukleeraa nagaa qabeessaaf kutannoo qabaachuu isii mirkaneessanii akka turan yaadachiisan. Haaluma kanaan Itoophiyaan teekinooloojii nukleeraa tajaajila nagaa qabeessaaf qofa fayyadamuuf kutannoo qabaachuu ibsanii turan. Humni ibsaa Itoophiyaa ji'oota afran dabranitti doolaara miliyoona 46 ol argachuu beeksise. Bara bajataa 2018 ji'oota afran dabranitti gurgurtaa humna ibsaa Keeniyaa, Jibuutii fi Tanzaaniyaa irraa galii doolaara miliyoona 46.8 argachuu humni ibsaa Itoophiyaa ibsa baaseen himee jira. Daayirektarri Kominikeeshinii dhaabbatichaa Mogos Mokonnan tajaajila oduu Itoophiyaaf akka ibsetti galiin kun kan karoorfame irraa 25% caalmaa akka qabu ibse. Itoophiyaan yaa'ii sagantaa naannoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii 7ffaa irratti hirmatte. Jilli Itoophiyaa Daayirektarri olaanaa ejensii naannoo Lelisee Nemeen durfamuu yaa'ii sagantaa naannoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii 7ffaa irratti hirmaachaa kan jiran yoo ta'u, yeroo ammaa kana Keeniyaa Naayiroobii keessatti adeemsifamaa jira. Arrarraa eegalee guyyoota 5f kan gaggeeffamuu konferansii kanarratti hirmaattonni imaammata naannoo ijoo irratti akka mari'atan ministeerri dhimma alaa beeksise. Akkasumas karoora yeroo giddugaleessaa qopheessuun bu'uura qormaata naannoo addunyaa furuuf waliigaltee irra ga'uu ni eeggama. Yaa'ichi mata duree addunyaa haala qilleensaa dandamattuuf furmaata itti fufinsa qabu qopheessuu jedhuun gaggeeffamaa jira. Eegaan kabajamtoota hordoftoota OVM sagantaan teenya oduu guyya guyyaan OVM irraa isiniif qophaa'u tanaan goolabame. Sagantichaan oduu isinitti himuun kan isin wajjin ture Arrastan Mahmad sagantaa biroon hanga walitti deebinuu nagayaan nu tura.